Rifatteetuma xaaraa raaltee haftee madaamin ishee osoo hin beekin kaamiraadhaan itti bilbilte erga ishiin mana kasan seentee hojii eegalte wanta akkana argitee hin beektu. Yeroo jalqabaa yoo argitu garuu baay'ee rifachiisee baay'ee sammuu ishee adoochee jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa koo. Isinis akka nagaa taataa waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu jabeechaa isiniin jenna. Innaa viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe waa'ee kaameraa mana madaamii ilaalchiseeti jechuudha. Mudannoo kana isinis anis nan qaba jechuudha. Ani akkamitti na mudate seetanii jalqaba akkuma biyya kana dhufe jechuudha. Mana kanaa miti kanan galee iddoo biraatti ture. Ani kaameraan akka jiru quba hin qabu jechuudha. Innaa sarraatenyaan takka ni jirti. Ishiin achitti hojjette ani immoo madaamiti wajjin naqe. Mana hin jalqabatti galles kaameraan hin jiru garuu madaamiti wajjin naqe achi bubbullee jechuudha. Innaa hojii kana wal gargaarree yoo hojii kana xumurree kutaa keenya seennee yoo teenyu sekondumatti dawwaltee madaamii kana hojjedha maal gochate jechuudha jechuudha. Indee ijoolleetutti himanatti fakkaata ture ana jechuudha jalqaba. Inni achumarraan saraatinyaatan akkamitti nu beetti nu silaamu mareefuma teenye gattaa ofishiin nu jechuun tokkuma jedhee gaafannaan mee kaameraatu jira bilbila ishiitii wal qabsiisteerti ishiin bakka feete teechee nu argiti jettee akkasumas immoo guyyaa tokko suman kushiina qulqulleessaa jiru matuma gubbaa kiyyarraa na iyyee jechuudha nan barbaada hin dubbatti jechuudha ishiin hin dubbatti nan barbaada akka kunoo na yaamti kana godhi jetti gini ani gara ishiin dubbattuu hin beeku jechuudha. Dhumarra rifadhee tanan gadi ba'e maali jennaan madaamiin garuu mana hin jirtu garuu na yaamti gara ishiin na yaamtu hin wallaaleen jedheeni jechuudha. Intaluma ishiitiin achii natti kolfite kinoo asii yaamti kaameraadhaan naan jettee jechuudha. Inna wanti kun nama rifachiisa jalqaba yoon beeki sirriitti nama rifachiisa. Amma obboleettii keenya kana maaltu ishii mudate yoo jettanii ishiin hojiin baay'eetti baay'ateera hojii sirriitti dadhabsiiseera amma boqachuu barbaaddi jechuudha. Innaa bilbilamnaani yoo bilbila kana laaltu madaamii ta'uu beette jechuudha. Gizee kana bilbila kana lafatti gadi galabbattee biraa deemte kaasuun barbaanne maaliif hojjechaa oolte hojiin baay'ee dadhabsiisee baay'ee dadhabde jechuudha. Isaan agafeenis yoo dadhabdan jedhanii misgaanaa nuun galchani. Innaa achumaan ammas deebiteet maal goote kaameraadhaan daawwalte jechuudha. Yeroo daawwaltu kana ishiin erga mana sasseente wanna akkanaa kana argitee hin beektu. Gizee kana iyyaamti rifatteetuma xaaraa laaltee hafte jechuudha. Innaa maal jetteeni ani jalqaba bilbila sirratti bilbila maaliif hin kaafne jettee yoo gaafattu hin argine jetteen akkamitti hin argine jette gizee ati kaaftee ana ta'uu koo beektu bilbila gadi garagalchitee teechistu si argee hin jira jetteeni mucayyoon baay'ee rifatte. Innaa kanuma jettee raawwatte bakka har'aan booda sin barbaadu ergaa ana jalaa ani si ajaje ishiin jenne ergaa bilbila koo na jalaan kaafne maal gochii mana kooteechaa meeshaa kee qopheeffadhu shanxaa kee sirreeffadhuti sin galcha gara biirootti jetteeni haala saniin dhugaa rabbi mucayyoon reefuma hojii seente turte. Innaa oduma boochuu hojiirraa gara biiroo deebiste jechuudha. Wanti kun sirriitti jira. Ijoollee keenya of eeggannoo gurguddaa godhadhaa gara kaameraa kanaanii. Baay'een keenya kaameraan mana kaameruma kun ija keenya afootti mul'atu kanuma arginu sanii boonyu. Kaameraan kun maal akka hojjetu maal akka fayyadu baay'een keenya beeknu. Kaameraa jechuun tokkoffaa bilbilaan fayyada. Lammaffaa jarri bakka fedhan taa'anii fedhan hojii deemanii biiroo taa'anii nu laalu bakka fedhan. Amma kan kushiinatti hojiin godhame kushiinaa bichaa keessatti nu argu isinitti fakkaatiin mana san guutuu keessatti nu argu jechuudha jarri isiniif galee. Mana keessatti guutuu bilbilaan laalu maal akka hojjettu hojiin kee maal akka ta'e bakkuma san ta'anii bilbilaan si ilaalu jechuudha. Kaameraan bakka tokko jira jechuun iddoo hundumattuu si argu jechuudha. Kana sirriitti beekaa. Amma yeroo ammaa kana madaamonni baay'een isaanii maal gochaa jiru kaameraadha jechuudha. Kan mana keessatti mana madaamotaa keessatti kaameraan hin dhabamu jechuudha siruma. Kanaaf of eeggannoo gurguddaa godhadhaa gizee mana isaanii keessa hojjettanii. Akkasumas dhiyeenya kan dhufte jechuudha obboleettii madaamii gootitu fidate na maal gooti seetan warra haadhaan ni deemnanu ishiin immoo fiddu jechuudha sarraatenyaa ishiin quban qabdu anuyyuu hin beekne maaliif madaamiin kaameraan qabdu waan ta'eef ishiinis hin qaban faamiliin kun jedhee kan yaadeen fudhadhee ture inna gaaf tokko maal goote
hin dawwalteef jechuudha. Yeroo dawwaltuuf ani meeshaan dhiqaa jira ishiin nan argine akkana xarapheezaa wayii kushiinarra jira teechee dawwalteefi maal hojjechaa jirtaa jettee gaafatti. Yoon akkana bilbila of duuba garagaree ilaalu kaameraadhaan waan ishiin gootu ilaalti. Mucayyoon teechee bilbila ilaalaa jirti. Maal jettiini kushiinaan qulqulleessaa jira jetteen ishiin. Ishiin garuu madaamiin garuu ni argiti. Anis nan argee. Inna jennaan ishii baqqaan sammaan dhufa jettee ittiin dubbanne ushumattee bilbila ishee cufatte jechuudha. Kana jechuun ishii dubbii kana kuustee gaaf tokkotti fanadda'uu barbaaddetti. Garuu ani immoo waan kana waanan argee jiruu fi guyyaa lamaan argee akkasitti yeroo ishiin itti dawwaltu mucayyoo tana bilbilaan immoo wal qunnamna. Inna ani dawwalee tana waan jiru hunda itti mee of eeggannoo godhadhu. Gizee ishii si dawwaltu kaameraadha si dawwalaa jirti. Ati quba hin qabdu jedheeni mucayyoon erga gizee sanitti rifattee inna lammata bakka erga guyyaa saniiti wanta akkasiisan gochuu dhiiste of eeggannoo goote jechuudha. Isiniif gale inna jarri bakka yeroo amma sirriitti nu qutaaxaru jechuudha. Sirriitti nu eegu jechuudha dhugaa yoo dubbanne. Kaameraan kushiinaa keessa jiru saaloonii keessatti na arguu hin danda'anii saaloonii jiru kushiinaa keessatti na arguu hin danda'anii jettanii fudhatina. Kaameraa takka mana kaa'an jechuun isaan bilbilaan wal qabsiisu. Bilbilaan wal qabsiisuun akka mana muluu ittiin arguu danda'anitti wal qabsiisu malee bakka takkitti iddoo takkitti qofa godhanii an argisiisu godhanii yookaan immoo kaameraa dhibba manatti galchuun isaaniin barbaachisu jechuudha. Isiniif galee miti kaameruma tokkichatu mana guutuu agarsiisa. Waan nu eegu malee shaaworii illee gizee seenu nu laalu natti fakkaata jarri dhugaa rabbii dubbachuudhaaf inna akkasii obboloota koo. Kanaaf ammoo kan fide harakaatuma ijoollee keenyaati. Kanaafuu jechuudha wanta goonu xiniqqaaqee godhuudha. Ani amma galata waaqayyo mana kana guutumaan guututti hin jiru jechuudha. Kaameraan hin beekan iyyuudha. Hin beekan osoo hin jedhu beekuu hin beeku ka arabdoonni kaameraan beekan hin sobaadha. Bakka akkanumatti kaameraa gibbii qofa jira. Gibbii amma fakkeenyaaf kan gibbii gizee namni tokko gadi ba'ee naannoo kana iddoo inni deemuu danda'u hunda ni jira jechuudha kaameraan. Mana keessa garuu hin jiru jechuudha. Akkasii obboleechi namitti kiyyaa jechuudha. Maal ta'e seetan hoolota qabu baay'inaan. Hoolonni kun hattuun dhuftee fudhatte jechuudha. Yeroo hattuun fudhattu kana kaameruma bananii kaamerumaan gizuma san hoolaa san bakka eenyu akka hatee fi eecha akka geechan argame jechuudha. Kanate suni sarraatenyaa Suudanii ture. Gizuma san qabameen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf hojiin kaameraa waan gurguddaadha isiniin jechuu barbaadeni. Obboleettiin keenya tunis baluma dadhabdeen bakka hojiin humna ishiitii ol gala. Hojiin mana nama baay'ee nama dadhabsiisa. Dhugaa yoo dubbanne baay'ee nama dadhabsiisa. Garuu isaan immoo tasallee dadhabdanii jedhaniiti nuuf hin yaadanii jechuudha. Garuu nuti dadhabbiin keenya baay'ee nutti dhaga'ama. Humna keenya oli ijjechaa yoo oollellee isaan biratti galata hin qabnu misgaana hin qabne jechuudha. Waaqa biratti malee isaan dadhabdan jedhanii taasumallee nuuf hin yaadan. Dhugaa rabbi jechuudha. Ana gaafa qaamni qabeena bilchaatee bakka wanta wallaalee jedhutu jira. Garuu namni dadhabdee naan jedhu hin jiru. Hojumatti na ajaju jechuudha deebisanii ammas kana godhisan godhinaan jedhu malee hojiirra ooltee dadhabdee jirti namni jedhee siinaa hin jiru jechuudha. Inni galeemti kana isiniin jechuun koo biyya ormaatitti ofitti amananii hojii hunduma nan danda'a. Aga fedhillee nutti baay'atu nan liqimsee danda'a jedhanii nama dandamatu yoo ta'een alatti hojiin biyya arabaa baay'ees nama miidha baay'ees nama dadhabsiisa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nu faana haa ta'u waaqayyoon nu haa gargaaru malee baay'ee ulfaataa isiniin jechuma barbaadee tanani jechuudha. Anis kanaadha. Kanaaf kaayyoo manaa nu baase of eeggannoodhaan hojjechuudha mana san keessatti malee mana kanaa kaameraanis yoo jiraate iddoo kanatti malee iddoo biraatti nan argan jettanii yaadinaa isiniin jechumaafan viidiyoo kana namoota hedduu barumsa ta'a jedheetaniin fide anaafis barumsa guddaa naaf ta'ee jira. Mudannoo kana sirriitti hin qaba. Kanumaaf isinii qoode turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa galatoomaa mana kana like share subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Bye bye.